Biyyaa akkam jirtu kun sagalee hambaa miidiyaati. Kabajamoo jaallatamoo uummata bal'aa, uummata nagaa, uummata jaalalaa, uummata Oromoo maatiif watiin nagayaa isin jechaa. Hambaa miidiyaa neetwoork sagalee qabsoo uummata Oromoo ta'uu muuxannoo itti wal jijjiiruuf, seenaa goototaa fi jabdoota Oromoo itti wal barsiisuuf, aadaa fi afaan keenya ittiin guddisuuf, aartiif artistoota keenya ittiin jajjabeessuuf, duudhaaf eenyummaa keenya ittiin wal barsiisuuf, yeroo kamittuu gola uummata Oromoo hunda seenee odeeffannoo isin qooduuf, saba sagalee dhabee diinni afaan qabee ukkaamseef sagalee ta'ee isin biraan ga'uuf irra deebi'ee yeroo isinii ibsuu gammachuu guddaadhaani. Hambaa miidiyaa neetwoork tursuun dirqama Oromummaati isiniin jechuun dhaamsa keenya. Miidiyaa hambaa yeroo hedduu miidhama. Onesimoos Nasiib bara 1956 hanga waxabajjii 21/1931tti dhalataa Oromoo Kiristaanummaa Luteraanii fudhatee fi yeroo jalqabaatiif macaafa qulqulluu afaan Oromootti hiikeedha. Maatiin isaa yeroo ijoollummaa isaa maqaa hiikaa jedhamu baasaniif boodarra ega kiristaana ta'ee maqaa Onesimoos jedhu macaafa qulqulluurraas baafate. Onesimoos Nasiib kitaaba waaqeffannaa Luteraanii Ameerikaa keessatti akka qulqulluutti yookaan seentittis galmeeffameera. Gaafa waxabajjii 21 jireenyi isaas yaadatamee hin oola. Waldaan Makaana Yesuusii mana barumsaa Wangeelaa yookaan seminaarii isaanii isa Finfinnee jiru yaadannoo Onesimoos Nasiibiif jedhu maqaa isaatiin moggaasuunis kabajaniiru. Onesimoos Nasiib bara 1856 godina Iluu Abbaa Booraa bakka Hurrumuu jedhamuttis dhalate. Abbaan Onesimoos yeroo umuriin isaa waggaa 4 ture irraa du'e. Hiikaan yeroo ijoollummaa isaa warra garbaan gurguraniin bara 1869 butamee garbummaatti gurgurame. Nasiib yeroo 8 ol nama adda addaatti erga gurguramee booda namni Waarner Mazinjar bara 1832 hanga 1875 jedhamu Masawwaatti itti aanaa qoonsilaa Firaansi kan ture yookaan naannoo Galaana Diimaa Eertiraa keessaas bilisa isa baase. Ittaansees mishiinarii Wangeelaa Swiidin yookaan Swedish Evangelical Mission biratti wangeela barachuuf carraa argatee iddoo Inkuluu jedhamutti wangeelas barate. Barumsa isaatti barataa cimaa ta'es argame. Gaafa ayyaana Faasikaa Sanbata Bitootessa 31 bara 1872ttis cuubame. Ittaansees barumsa dabalataa waggaa 5 akka fudhatus Swiidin Joon Laandis Teoloojiskaa Hongoskoolaa Biroomayitti ergame. Erga achi deebi'ee booda Masawwaatti Mihirata Haayiluu fuudhe. Onesimoos dafee gara Oromoo Maccaa yookaan gara biyya isaa deemee wangeela barsiisee kiristaana taasisuuf karoorfate. Garuu Minilik lammaffaan mishiinarii biyya alaa kamiyyuu biyya keessa akka hin seenne waan dhorkeef kara Sudaan Wallagga seenuuf yaalii godhe. Gareen Onesimoos garuu Asoosa darbaa fagaatee otoo hin deemiin duubatti gara Makkaatti akka deebi'us dirqame. Onesimoos achitti dhukkubaan qabamee dhukkubsatees ture. Kanaan booda gara Kaartuumitti deebi'uuf waan dirqamaniif gaafa eebila 1882 Kaartuum ga'an. Onesimoos dhibee isaarraa fayyee gara Inkuluuttis deebi'e. Achittis qajeelfama eeggachaa macaafa qulqulluu afaan Oromootti hiikuus jalqabe. Bara 1886 erga yeroo lammataaf Wallaggaa seenuuf yaalii godhee milkaa'uu dadhabee booda guutummaan macaafa qulqulluu afaan Oromoo hiikuuttis deebi'e. Onesimoos erga umurii ijoollummaa isaatii kaasee uummata Oromoo keessa jiraachaa waan hin turreef jechootaa fi jechamoota baay'ee waan sirriitti hin beekneef gargaarsa isa barbaachise. Kanaafis nama isa gargaaru Asteer Gannoo bara 1874 hanga 1964ttis argate. Asteer Gannoo fi Onesimoos waliin macaafa qulqulluu afaan Oromoottis hiikan. Bara 1904 Onesimoos gara Wallaggaattis deebi'ee bulchaan Wallaggaa Kumsaa Morodaa kabajaan isa simate. Onesimoos haala duraan hin baramneen wangeela afaan Oromootiinis barsiisaa ture. Kun immoo qeesonni warra Ortodoksii akka isa jibbanis godhe. Jaalala uummanni Oromoo isaaf qabuu fi afaan Oromoo barsiisuun isaa warri qeesota maaramii yookaan Virgin Meerii arrabsa jedhanii akka himannaa irratti bananis godhe. Bara 1906 Onesimoos himannaa kanaan Abuna Maatiyoos duratti dhiyaatee Abunichis akka inni biyyaa ba'u itti murteesse. Haa ta'u malee Minilik lammaffaan murtee Abunicha jijjiiree akka inni Naqamteetti deebi'us godhe. Macaafa qulqulluu garuu akka hin barsiisneefis dhawwame. Waggoota itti aananiif hojiin Onesimoos mana barumsaa Naqamtee keessatti barsiisuu caalaa waan biraa hojjechuu hin dandeenye. Sanayyuu ta'ee biyyaan Ariyaama yaaddoon jedhus yeroo hunda isa irra jira ture. Bara 1916 liji Iyyaasuun Onesimoosiif akka wangeela barsiisus eeyyameef.
Iyyaasuun ergaan gorraa bu'ee booda eeyyamni wangeela lallabuu irraa fudhatamees ture. Onisiimoos hanga du'a isaatti wangeela lallabaa fi macaafa qulqulluu afaan Oromootti uummataaf raabsaa ture. Suuta suutaan diinummaan Ortodoksiin warra mishinariif qabu erga abunichi du'ee hirrachaa deeme. Warri mishiinarii fi Onisiimoos uummata wangeela barsiisuu, dhukkubsataa yaaluu fi dargaggoota mana barumsaa keessatti barnoota barsiisuu itti fufan. Onisiimoos erga nagaa kana argee booda umurii isaa waggaa 75tti gaafa dilbataa waxabajji 21 bara 1931ttis du'e. Guyyaan sun dilbata barii ture. Onisiimoos wangeela lallabaa barsiisa jedhamee eegamaas ture. Garuu akka tasaa dhukkubsatee du'e. Achumaan magaalaa Naqamtee keessatti awwaalamee awwaalli isaas iddoowwan seenaa magaalaa Naqamtee keessaa isa tokko. Kitaaboleen inni maxxansee du'es macaafa qulqulluu bara 1893 The Oromo Spelling Bookii Mankulloo Swedish Mission Press fi bara 1984tti. An kan seenaa kana siniin qaqqabsiisee Caaltuu Tamasgeen. Hambaa miidiyaa like, share, subscribe gochuun maatii ta'aa. Seenaa fi duudhaa uummata Oromoo baradhaan dhaamsa kiyya. Galatooma.